Diga kan konna diga lafeetootiin na lafa foon isaanii na ragaa hawwiin koo kaata sokkee irraa hafuun naafafa geeraree baalli kaayyadduus xiqqolleettiin saalfadhu abaabootu nagoota abboo kiyyaa durgata bikka isaanii nan qadhu faraqaatoo falmataa. Deebisan nutin gilu kana dage mata. Nutin gil deebisan sa mata. Namni akkana jiru kun waraana hangam takka qabateeti nama hangam takka qabateeti akkana ja'a jee gaafate. Sirra dhaabbateeti jibin isaa waraana kiyya kana gaala kan nama nu cabsuu danda'u jee gaafii dhiyeesse kanarratti maal jaaniin inni kun wahum ini tanah tu isaku bada aja. Lalu cabsu tanah mungkin bayu. Ambil mide berarti odefano sesabe nenu nama akami hundagam takka kaba dan dieti misal akami yoro hanggam takka nun warana kasar lalu dan dia kan hunda tirra corona gegesi. Akasitti deebisan santa deebi nama deebi'uu miti akka haasawaa irraa dhageenyuu fi akka inni itti deemu gaalaallee duriin gargarii jaaniitti himan jechuudha. Akkasitti gaaniinis qophii waraanaa jabaa waraana isaa guutuu bakka jiran hundaa sassaabuu eegalee akka Tigraayis akkasumatti ergaa akka qopheessan qophii jalqaban jechuudha. Amma dubbiin kaa qophii wal qabuu keessee jirti amma bakkitti attaakirraa waan dubartiin namatti lolurraa ittisan godhutti achi deebi'anii akkamittiin baraaraa humna kana dura akkamittiin dhaabbachuu danda'an isaanis qophii gama isaaniitti gatta'anii jechuudha. Gatta'anii akkasitti imma lola gartee ammaan kana jira lameen itti erge kana amma ifaatti yeruma takkatti jirri waraana kerra kaasee gama lamaa weeraranii akkasitti qabatan jechuudha. Akkasitti hoggaa biyya qabatan amma qabeenyi gartee amaarraa booji'ame kunis harka galee humna guddoo ijeef jechuu daranuu meeshaa mi'a waraanaa kana dabalataan harkatanii amma gaarolii hamileen jabaachaa dhufe warri Oromoonni naannoo sanii hundi nutti dabalame amma fakkeenyaaf hoogganaa shawaa keessaa isa hoogganaa guddaa jira maqaa isaa Shaggar jedhanii Shaggarii kunis nama jaba hooggantummaa waraanaa keessatti jechuudha. Lola san injifannoodhaan goolaban jechuudha. Injifannoo goolaban ifaatti goolaban duraanuu dogoroon dhuunfatamte jechuudha. Akkasitti gaamma isaatu hafeef jechuudha amma lola sadaffaadha wannatti eegalan hambaa jedhanii lolli hamaa nama bakkitti lolli hamaan ta'u amma gooddis jedhanii hambaa bakka jedhan tana amma magaalaa tana jala dhiyaatan amaariinis qophii isaa qopheeffatee waraana waan qabu jira deebise. Amma gooddis kun naannoo Amaaraati. Naannoo Amaaraati. Gaamma bunni lola kana deeman bariisaa itti jala bulanii waraana bakka sadiitti addaan qoode maal kana inni waraana tokko humna Hussein Jaarraa gama Dawwaroo fi Baalee kanarraa filatame inni kaan humnitti kaan Wasiir Dale humnitti sadaffaadha waraana iddu galeessaa isaa hooggane. Isa mataasaa jechuudha. Amma waan ajaa'ibsitti ta'u amma akkaataa dukkana mee hoogganaa waraanaa halolee nama lolchiisu Oromoon akkitti duraanuu hooggana jechuun nama lolee nama lolchiisu nama gartee fuulduratti deemu jechuudha. Sanii hooggana akkamaa kana gaamana ta'anii nama hooggananii akkasitti gaalolli kun taa'ame lola kan keessatti yeroo sanitti amaarri waraana fardaa
nama kuma ku jaha ka orang kerja orang kerja orang ini lah orang ini udah nama kuma dipatok amma kasih tiga mantan beli dulu kan beli bisa hoga subi salatani gaman tanah warana jadi usul dulu kan senin Imam Muhammad wana jadi setuju rumah tahu yang warana tanapi uang kan udah kata tilulan kan ya ketibasa muda nama gitu umum berarti sangat ini hujir hisati waan duraan uumamaan qabu san shaakaliidhaan guddifate jechuudha. Amma gaa kanarratti maantaan innis waraana isaa irratti wanna godhe jechuudha gorsa waraanaa jaallan gargaarii wanni baaneef qabso amantii teenyaatu sarbame lafa teenyaa saamame nama keenyaa miidhame gurgurame kanarratti waan isin mudatuuf obsuu qabdan duutu jannata jiraatan bilisummaa gabrummaadhaan du'a gartee jiruu gartee fokkottuu jullummaa uffannee taa'uun salphina waan ta'eef haala lolli qabu rakkina lolli qabu dhufa itti obsaa waan isin afaan dhufe hundaa'uu rakkina kana obsitanii lola kana waa lamaaf baanii waa lameen takkaa dhumnee dhabamu takkaa bilisoomnee argamu amantii teenyaaf lafteenyaaf nama keenya kabajaa gogu wanni baaneef tana beekaa jaaniini tasanii hafte gaa isinitti buutaa dhiyeetii muree duudhanii sirriidha waraanaa fi ijoolleen akka tokko jaanii waraanni hoogganaa cimaa qabu yoomuuf hin dhaammatu yaadannoo fi garteen mul'ata qabanii ha'aniif san galmaan geessuu irratti akka ijoolleetti beekaa yerootti waan sooftiweer goote abdeet gootaaf haariyoomsuu akkasitti amma haala kanaanii waan qabannee baaneef tana hanga tana galmaan geessisnu akka garteen duuba hin jenne abdii fi jabina itti horee jechuudha. Akkasitti hangas gorsee gattaa'e waan hafeessitutti guutta jedhanii akkasii gaa hogganoonni waraanaa iddoo keessaa ka'anii wanni ati jette dhugaadha waan itti nafini waan jecha gartee ati jette kana caalattu nuti akkuma ati jette kanaa waan takkallee gama keenyaan abdii guutuudhaan jiraadhu boodan deebinu du'aa fi madaa fi beelaa fi dheebuufis firra murteessineeti kan baay'ee bakka tana jirru tanaafuu duuba deebiin keenya hin jiru gama fuulduraatti akkasii gaawulii lolacha qabate. Lolli kun lola hambaatti jalqabame jechuudha. Jalqabame akkasii gaa waraanni biyyaa walitti oolanii gaa xiyyaa fi eeboodhaa fi waraanaa fi ati akkasii gaawwan ajaa'iba sitti yeroo san keessatti waraana keenya kana madaa malee miidhaan irra geenye duuti irratti hin dhufne nama 400 kan harkaan qaban hojii jechuudha. Fardaa fi harree fi waan isaan nama keenya irraa duraan guurratan hunda akkasitti irraa boodi'anii waraana cimarraa dhukaasa. Akkasiin namni waan qabuuf ta'e jechuudha karaa imaamee. Maal siin jaa waraanni isaan hanga gartee namni tokko toora nama 700 nama 17 nama tokko namni jijjiirraa fi waraanota ajaa'ibaati akkasii gaamuudhaan. Amma gaamuudhaan gaajara gaamuun qeensa gartee fi maali namni kanaaf nama jalaana kun akkuma duusanii kun duruu garaa isaanii keessa dhalatee jechuudha. Amma gaa isaanis olii humnitii nama keenyaatti jabaachaa dhufte isaanis gaawulii jabeessuudhaaf karaa karaa walitti jechuudha fi kana jalqabanii hundi walitti mafuufi. Itti fufee amma kana gaawulii lolatti dhufe kana keessatti ammas lola wanattis
nama Bahar Dar bakal jangan itu dulu darah gitu dulu ya kayak kami dulu sampai ini worset itu والمقالات مدرين لولا dafa marah tadi دفع أصوات هذه direen lula itu akkasitti gaa kawai jalaatiin ma lolli kun yeroo dheertuudha gaggeeffame gaa'ee amma lola hedduu gaggeeffame keenya keessatti tokko himuun silaa barbaachisaa ture kanarra yoo rabbi jee tartiibaanii gaa lola kanattis akkana jennee gana adda baafna amma mata duree tuqaatuma yoo deemne irra bareedaan akkasitti gaa amma akka waliin galaatti bara 1535 irra guddaa lafti Tigraay tanaas ilaa hanga baadiyyaa lafa tanaa baadiyyaa jaaniin tanaas tutti dhuunfata isaa jiru dhuunfata isaa jiru 35tti tokko 35tti Tigraayis abate amma gaawulii dubbiin gaamu jabaatte mawdii amaarottis jabaattee ulii gaa deemanii akkuma duruttuu hanjamuu miti akkumatti nama akkumatti waan dhufa kana firraa dhoorkanii itti jiraatan mala dhaabachuu eegala jechuudha. Sirreema amma sadarkaa weeraruu irraa sadarkaa ittisuura keenyaa lola sadiitti mo'amuun ulfaataadha. Amma akkasitti maanta nuti amma lola hamaa amma Tigreenis gaffidde nama isaanii hogganoota waraanota gaffidde kunis inni fide isatti gaa amma lolli hamaan ammaas ta'uufaa shumburaa uree bakka jedhamanii shumburaa uree itti lolli hamaan gaama ta'uudhaa bakka sanitti ammaas guyyaa lola isaan osuma geessu jiranii dulaan baroon jaartiin Imaam Ahmad ni deesse waan jedhu eenyu deesse shumburee deesse maqaa shumburee baasan shumburee Imaam Ahmad baasan lola seenaa shumburaa uree san keessatti baay'inni loltootaa fi waraana lafootii fi waraana fardaa idduutti humna waliin simne jechuu seenaatu odeessa ilaa hanga sadarkaa namni tokko namni gartee waraanni duubii Ahmad Bilaandee geessu kun nama 17 gidduutti jaan baay'inni waraana sanii haala kana keessatti dubas akkamitti lolli kun haala akkamiin xumuramee haala maaltu mudannoota akkamtu jira miidhaan gara jechuuti hagamii du'aan booji'amaan ismee bal'isiise waa'ee seenaa shumburaa kuree kana nama dhugaadha shumburaa kuree wanni akkasitti lolli baay'ee ta'e beektaa waraana wanni Tigraay jiraatii wanni waraana habashoonni gabroonfattoonni qabu hundi bakka takka deebi'e. خلاص يوقع جراك يوقع تبون سدركاس من الرجال. أيوة. أكسي ورانا خرا خلا ديبس تيجوا ورانا خرا لولا خنا ديبساني وكانوني تيجي بفتينو نما تدمي أفو. كونغالوني ورانا تيجي أمارا ملك. هد. أنا رتي يوم مثلا أحمد إبراهيم سوان قرتي ورانا يوم تماما هاريوم سني يوم منابانو ونا أبدني باني لا ونا أبدني باني لا ربي خيني كبني أمن سيتي نبي لكتي نكبتي في وخدمني دبم مدملة ونا تكلم كان سودانو سيكمنو ونا أبدني قرتي باني سيكمنو تنافو وان كان الرئيفودي ديبيان كابو وراني سات سكسي مرانو وراني mungkin apa sih tiga lulusan sena ni lulusan lula dia aku gede kami dia aku gede kami gamatan nama pun Samir oh ya nama pun kan
Kan gartee abaleen tun akkana fuutee mataa kana samicheetii eegoon tun asiin seentee fuulaati wal keessa garagaliidha amma waraanni harkaa wal seenee jechuudha. Akkasitti waraana daratti jirri feenya kun jabaatan kaan walitti booduma dhaabbatan seelanii akkasitti haleelan garuu feenya kana hamoo jechuudha. Injifannoon keenya kana gaa hogganoonni waanti tokkos hogganoota hedduu ittis wareegame amma fakkeenyaaf sabbar jedhaniini inni sabroodha. Waan ajaa'iba ta'u nama fardarraa nama fuudhuu jedhan inni isa nama jabeenya tarbii kanneetti sanillee achitti wareegame. Akkasitti warra akkasaatii wareegame jallata rabbi akkana yookaan asitti rabbitti haashitu warra nama saamuu akkasii lolli isaan injifannoo ummata keenyaatiin warra amantii isaatii fi mirga isaa lafa isaatii loluuf mirgaan garan jechuudha. Haala kanaan dulli waraanaa gaggeeffamee xumuramee injifannoodhaan jechuun xumuramee lolaa baadiyyeetis jira. Akka waliigalaatti ammaan tana aadee limna dingi amma walii asii booda lubbuusaa bakkaan barbaaddachuu jalqabe. Dubbiin dubbii biraati kun kana maalee nama jalaa hafuu miti. Magaalota silaa magaalota amma silaa magoorbis tana maaddee isaanii guddoodha. Bakki marraa bukkaasan kun. Jumraa kuran isa akkasii naasuu guddoon gaatti dhalattee kan cabaan ammaan tana walii lafti daasii akkasii guutuu qabee. Waan qabu waraana waan qabuu fi mi'a waraanaa waan jiru hunda achitti fixatee amma walii nabsee waachuudha amma akkasitti jalaa hafuu miti lolli itti dhufee amma lolaa magaalaa amma gooti kana booda amma walii isa fuulleeffatan amma walii kara boondar baara daarra qabame injifannoodhaan goonan to'annaa isaanii Tigraayis to'annaa yeroo oolche akka waliigalaatti immaan tana eega Tigraay 35tti lolliin xumurame booda xumura qoree kanaas akkasitti xumuranii lolli kara boondar lolli ga'amu walii fuulmaa booda deebiin jirtu waan galiisaan jirtu jechuudha. Akkasitti isaaniinis ifa gala. Gubbaan kanuma jalaa dhaabbatu miti. Kanuma jalaa dhaabbatu miti akka bootii isaanii miti. Akkasitti gaammaan kana walii lolaa kanammaan kana gondar waliin gondaritti itti seenee jechuudha. Gondaritti abgaatti seenee waraana harka gabaabse waraana hanga qabu fudhatee bakka irra kaayama. Haatee dimannee bakka hoggaa irra kaayamanii jalaa isaan jirtu gaarii akkasitti jala kutee isa ari'ee isa qabe jechuudha. Kasalaa qabe. Akkasitti kasalaa qabee. Kasalaan tun wasana karaa Suudaan kana akkasitti citti dhaqqabee qabee. Suudaan akkasitti ciqqabeessa. Akkasitti qabeetitti mataa irraa muree mataa isaatii fi isaa harreerra kaayanii warra mukeenyi akkasii harreedhaan bitanii akkasitti ichi dhaamsee akkasitti injifannoon warra bilisummaa isaatii fi amantii isaa kabachiisuuf taate akkasitti biyya qabatee jechuudha. Akkasitti gaammaan tana walii bulchiinsi eenyutti Ahmad Ibrahim ta'ee jechuudha. Akkasitti Foon isaanii naaragaa hawwiin kookaata sokkee irraa hafuun naafafa geeraree baalli kaayyadduus dhiqqolleettiin saalfadhu abaabootu nagoota abboo kiyyaa durgata bikka isaanii nan qadhu farakaatoo falmataa